dhiirri tokko shamarree takka kaayoof kan hin barbaanne akkamitti gochuu danda'a? Yeroo dura wal barataniif shamarran takka yeroo dura wal baratuuf dhiirri tokko akkam godhuu danda'a? Fakkeenyaaf janjanuudhaan barreeffama dheeraa barreessuudhaan jedhee isii afaan gooysee afaan bansiisee akka isiin jaalalaan duuka kuftu akka isiin jaalalaan isaati harkatti kuftee irraa hin baane booda mootuyyuu gatee waan deemuuf dhiironni akkanaa kun dhiira kaayoof hin taane kan namootu beekaadha. Namoonni akkanaa kun yeroo hedduu kan baay'atan lafa kanarrattis dhiirota akkanaa kana jechuudha. Dhiironni akkanaa kun kaayoof dubartiin barbaadanii isaan kufisanii biraa kutanii gaafii maallaqaatti dhiyeessuuf jechuudha. مبروك مدنا بريء ما طلعتمو سيدي هي نفس هنا يشتاق شراتهم كتمو فجنة يانتو قربي سندوهم قدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أكم نجا كيسني فيا كيسني سنجت جحن لنا كجرا الحمد لله كريت ربي نموني channel كنا حراتات سبسكرايب كودا نموني channel كنا نقول سنة هم يوم نتينو جيتا أيدو تكاكالتو ما أنا مونا ليدا ميكو سبسكرايب لايك شير كل شو دبي أكاسم كومنتي كيسن يرو بريسيتان إيه كنا وراني فيديو سن هو بدا أكاسيتي بريسا سنجت بربادا هردوتو تفيق بجنتو تكيا أسمع فيديو نراني سنة كبدي واي dhiirri tokko shamarree takka kaayoof kan hin barbaanne akkamitti isii kuffisee biraa deemu jedhudha. Akkasuma reedii Adam ummata Arsii shamarran Arsii hundumaa kuffii ka'ee dhiifama gaafate haa galatoomuu. Namni tokko balleessaa isaa san beekee dhiifama gaafachuun waan guddaadha jechuudha. Kuni maaliif ati balleessite balleessaa san beekuun isaa deebi'ee dhiifama gaafachuun isaa uuma jirudha. Garuu mootuyyuu reediin akka dubartii Arsii arrabseef nama qalee jechuudha. Shamarran Arsii sanatti qalee nama dhiifama gaafatu qabu dirqama jechuudha. Shamarran Arsii jechuun ni beektan jechuudha. Kanaafuu hamma viidiyoo keenyatti yoo kan tarru ta'e viidiyoon keenya warroota dhiirota shamarran kaayoodhaaf hin barbaanne bultiidhaaf ijaarrachuuf hin barbaanne namni kun akkamitti shamarree tana kuffisee akkamitti harka keeyyatti galfadhaa kan jedhuudhaani jaalala keessa galcha jechuudha. Tokkoffaa dhiirri tokko kakaa'uusi barbaaduuf kakaa'uusi hin barbaanne gaafii inni si gaafatu kakaa'uusi barbaadu addaa garaagarummaa qaba jechuudha. Dhiirri kaa'uusi hin barbaanne tokkoffaa jaalala akka ati daftee isa qabamtu yeroo hundumaa dafee meesejii dheeraa si barreessuun hamma yookiin boolii 15 yookiin 7 nuti shamarran dafnee kufna harka dheeraatti kufna waan ta'eef namni kun daddafeetiin akka ati jaalala isaatiin qabattu si taasisa jechuudha. Sababni isaallee maaliif gaafa harka isaatti si galfate harka isaatti ba'uu hin dandeettu jechuudha. Asirratti namni kun gaafa jaalalaa si gaafatu keessatti si jechuu baay'isaa si maal jechuu baay'isa jechuudha. Namni kun gaafa kan harka ofitti si hawwata jechuudha. Nuti qalbiin keenya beektanii miti dafnee dhiira jaalachuuf hedduu tattaafanna saffisaan daballa. Dhiirri tokko jaalachuuf saffisaan daballa jechuudha. Maaliif si kun uumama keenya jechuudha. Uumama shamarraniiti. Yeroo kana keessatti dhiirri kun gaafa ati jaalattee isaa argite kana inni maal godharee jaalachuu isaa san argeetiin waan ta'eef dafeetiin si kuffisee erga ati isa jaalattee arge tokkoffaa yeroo siif hin qabu inni kun yeroo siif hin qabu lammaffaa immoo gaafii taanee fi gaafii fokkotaa si dhiyeessa jechuudha. Maaliif dantaa keessatti hin qabu yeroo si barbaada malee jaalalaaf kaayuudhaaf si barbaadu. Gizeebsi yaaniin jiraannati akkasumatti dhiironni tokko gaafa kana keessatti wantoota adda addaa sitti dhiyeessa jechuudha. Wantoota hin taane wantoota ulfaataa gaafii cimaa si gaafata. Garuu as keessatti maasi argeeti akka ati isa jaalatte si arge si gaafata. Yookiin gara mallaqaan ta'ee yookiin mootu garootuma adda addaan yookiin karaa yeroo ammaa kana namni haasofni isaanii haasawuuf fokkataa waan ta'eef dhiironni yeroo ammaa wantoota akkanaa kan shamarran irratti raawwatu jechuudha. Isii bultii barbaaduu fi isiin bultii hin barbaanne garaagarummaa qaba. Gaaf kaani viidiyoon itti bilbiluu eegala. Viidiyoon itti bilbiluu jedhee isii meekaappii dibattuu isii maal jettuu barbaada. Sababni isaallee maaliif itti babbareedduu yaani jechuun itti babbareeddee maal jettee yoo jettee shamarran sunillee gaafa dhiiratti haasa'u taatu meekaappii dibattee maal jettee itti viidiyoon itti baatu miti. Ati dhiira san kuffisuun
ati dhiira san jaalala qabs jaasi jaalatee isa arguuni meekaappii dibattee utuutti ba'uun taane qulqullina keetii yoo ijoollee hojii haasofte nama san qulqullina qaama keetii uumama qaama keetii hojii haasuu qabda. Dhiironni yeroo dhabsi barbaadan yoo ati dibannaa hin qabaanne yoo ati maal hin qabne wantoota akkasii sirraan jaalatan maaliif ati qulqullina qaama keetii ahamshii tokko fa'aa eeggachuun dirqama kee utuu ta'u garuu mootuyyuu ati dibattee maal jettee bifa kee kana bifa biraa gootee gaafa itti dhayxetti inni jireenya si barbaadu beekaa. Utoo jireenya si barbaade waan akkasii sirraan eegu. Istaayilii dibannaa sirraan eegu. Inni wanni sirraa eegu kan jireenya si barbaadu itti dhufna inshaAllah. Kan jireenya si hin barbaanne kun kan jireenya si hin barbaanne wantootuma siif hin taane sirraa eega jechuudha. Haasaa siif hin taane siif laataa. Haasaa wanta fokkataa siif haasaa. Gaafa kana keessatti inni yeroo isaatiif waan ta'eef gaafii sitti dhiyeessuu danda'a. Yeroo itti fayyadama akka yeroo itti fayyadama. Garuu kaa'uudhaaf barbaadu kan biraa kan kaa'uudhaaf qabu kan biraa ta'uu danda'a. Gaafii kana yookiin maallaqa si gaafatuu danda'a. Gaafii ciccimaa si gaafata. Gaafii adda addaa si dhiyeessa. Gaaf kana ati hoo maal taate gaafa harka isaatti kufte kana nama kana harka isaatiin bahu jettee yaada mataa kee keessatti yoo hin uumamne isuma duuba namni kun ni bareeda. Namni kun maalidha jettee yoo itti kafuutu ta'e ambateen ati gonkumaa nama sana harkaa bahuu hin dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf fudhanne nuti dhiironni yoo amma shamarran kana kuffisatanii argan gaan tokko isaa hundumti isaanuu kakaa'uuf hin barbaanne kana karaatti isaan gatuuf maal isaan godhanii amma akka duraa sanii miti. Takki mallaqa buusisiisee takki haasofsiisee isii kuffisee gaafa kana keessatti irra dhaabbata. Akkamitti irra dhaabbata? Yeroo isiif hin qabu sababa baay'isa. Takki akkana godhe jedhaa takki akkas godhe jedhaa beekikaa maaliif akka isiin suni irraa daftee cittu. Isiin miidhu keessumaa dhibumaan dhibbatte namni kun isiin kun akka miidhamtu barbaada. Madaa yookiin duraan isiin nama jaalattee qabdi madaa duraan isiin situ jechuun yoo beekee yookiin beekee akkas garuu immoo beeknitti isii kuffisee waan ta'eef amma inni maal godhee sirreeffataa jira jechuudha akka isiin kun miidhamtuuf. Bakka yeroo isiin qabu garuu onlaayinii seenii bahu an akkanaa baree an ishee mee ama fakkeenyaaf fudhannu guyyaa hojiidha hoo jenne fakkeenyaaf galgalli maa inni sa'aatii tokko sa'aatii lama galgalli maa inni gaafa kana keessatti sababa baay'isa jechuudha. Namni kun namni dubartii takka jaallatee namni sababa baay'isu namni sun akka jireenya kee keessatti hadhaa fidu otoo ittillee dabalamte akka jireenya kee keessa booressu siif hin ta'u beeki. Maa yoo ati amma fakkeenyaaf nama san jaalattee duuba ka dhuftu ta'e yoo inni akkatti sirraa achi hiixataa deeme ati mootuyyuu adada ooltee bultuu keessi kee madaa'aa si deema. Maaliif haasaa duraan isaa wajji haasuutti yaadattee maal jettee kan inni sobee waan hin taane sitti odeessee waan hin taane sitti barreessee bakka ati waa ta'uu dhabde taanaan ati yookiin mallaqa erguu fi dhabde taanaan yookiin immoo toontoon sin jedhe hundumaa haasaa wanni akka barbaadu wajjin haasaan immoo jechuudha. Namni suni si gatee deema. Maaliif kasii barbaadu sirraa dhabee jira. Waan yaadu san sirraan arganne. Yoo sirraa argate immoo ammallee dabalata inni sirraa argate yoo ati mallaqa qabsiistee yookiin immoo haasuma adda addaa yookiin immoo yoo kana hunda ulaagaalee kana guutte inni buusii sirraa buufatee booda si gataa beeka. Gaafa amma ati waa sirraa dhabe si gatee deemu kana keessatti bakka amma dhuftee dubbiin akkamitti dhufti bakka qaxaruudha. Jechuun amma fakkeenyaaf farda dadhabaa oolee kanaaf biizii ta'e kanaaf akkas bakka maaliif inni akka ati irraa gortu barbaada. Gaafa ati irraa gortee atiin aartaa nama sanirraa hin cibtaa inni gara biraa taare lubbuun hin barate miti takki mallaqa barata takki haala biraa barata ammallee gara biraa tara. Maaliif gara biraa inni taru akkuma asii tana godhe tana sanis godhuuf deema jechuudha. Inni bakka dalagoon isaa kanuma waan ta'eef jechuudha. Dhiirri dhaabbata hin qabne tokko fakkeenya yoo fudhanne ta'e dhiirri tokko yoo akkanumatti ilaalte ofii keetii madaaltee nama kana haasofsiiftee akkanumatti yoo kan laalte yoo namni cimtuu taateeti nama kana hin madaalta garamii ofii keetii deebitee haasa isaa wajji haasofti isa yaadachuu odoo hin taane bishaan qulqulluu tokkoo fi bishaan qulqulluun ta'in tokko wal bira fiddee ilaalta. Burcuqqoo qulqulluu taatee fi bishaan qulqulluu qabduu fi
burcuqqoo takka bishaan qulqulluu fiddee burcuqqoo lama qulqulluu fiddee bishaan kana tokkotti biyyee nayta tokkommoo tuyyuu akkasumatti dhiista jechuudha. Qulqulluu isaa wal bira qabdee jechuudha. Lamaan isaatu tokkotti biyyee nayta. Biyyeen suni deemee jalatti gala. Fakkeenya biyyeen sun deemee jalatti gala. Maaliif ree wanti suni bishaan sun immoo calalamee gubbarratti deebi'a. Fakkeenyaaf yoo amma fudhannee galgala yeroo muraasa yookiin sakandii muraasa sa'a tokko fudhannuu ta'e biyyeen sun bishaan sun qulqullaa'ee dhufa. Bishaanuma isa burcuqqoo qulqulluun jiru kana bishaan suni ka burcuqqoo biyyeetiin nayxee suni wal bira jira miti walii laata bishaan kana lachuu jechuudha. Maaliif ree nama kana akkasuma dhiirota janjanaaf deeman dhiirota kiisiifsi barbaadan dhiirota kaayomsi hin barbaanne bishaan qulqulluu fi bishaan qulqulluu kan ta'e san ka biyyeetiin nayxee san deebiftee bishaan biyyeetiin nayxee san yoo laaltee jettee qulqulluu ta'ee gubbarratti gala. Garuu inni huuba qabu inni biyyee suni keessatti hafa. Garuu bishaan san dhuudee bishaan qulqulluu san gubbarraa dhuguu waan akka rakkoon qabu. Sigalee maaliif laga tokko yookiin haroo tokko yoo dhahinidhaan bishaan suni yoo namni yookiin horiin tokko dhufeen boorisse bishaan sun qulqulluudhaan ni dhugna beeka. Nuti ijoolleen baadiyyaa bishaan san nu dhugna ammaaf gizeen tole malee jechuudha. Burcuqqoon kana keessaa bishaan gubbarraa kana dhuudoo jette jala sanitti maaltu hafa? Biyyee yookiin huubatu hafa. Dhiironni bara kanaa jechuudha. Dhiironni bara kanaa gubbaa kana bareedu malee keessi isaanii kun garuu akka biyyee sanitti jechuudha qulqullina qaba dhibbumaa dhibbatti. Maaliif ree isaan fuula kana laallaa fuula isaanii ni bareeda. Fuulli isaanii uffanni isaanii ni bareeda. Staayiliin isaa ijoolleen yeroo ammaa kana akka dubartiittis lippistikii dibachuu eegalte jechuudha. Gaafa kana waliin madaaltee kophaa kee haasoftee nama si hin taaneef nama si ta'u gaafa laaltee ati dhugumatti dubartii jabduu fi intala jabduu akka taate beeki. Nama kana otoo fagoon deemin, otoo lafa dheeraan deemin, otoo mallaqa kee hin baasin, otoo qabeenyi keessa harkaan beekne, otoo keessi kee waa hunda bittinneessi nama kana deebiftee qabatu irraa dhaabbatta jechuudha. Maaliif ree haasaa hamma feete waliin haasa hiriyaa wajjinuun haasaa zim jettee abbaa feete jechuudha. Miidiyaa irra teettee haasaan ooltu. TikTok irra teettee, Facebook irra teettee haasofna waan takka rakkoon qabu. Abbaa feete wajjinuun haasofta. Garuu inni kaa'uusi barbaadee dubbisi keessaa baasee waa hedduus keessaa baasu san immoo madaaltee ilaalta. Gaafa kana madaaltee argite jechuudha. Namni suni keessi isaa angirdaada yookiin immoo isa qomaa jedhama yookiin immoo tuyyuu isa biyyee san jechuudha. Dhiirota ammaa kana jechuudha. Warroota akkamii warroota janjanaadhaaf deemanii deebi'anii warroota dubartii kaayuudhaaf hin barbaanne warroota gizimaaf akkanumatti bakka qilleensuma irratti itti haasaan jechuudha. Kuni abadan gonkumaayyuu abadan shamarran nuti duroo dogongorree maaliif dogongorree yeroo hedduu deddeemine maaliif kurna dhiira harkatti yeroo hedduu deddeemine maaliif sobamne harki kee kun shan rabbiin harka keessee kenne gurra keessee kenne ija keessee kenne qaama kee guutuu fayyaa see kenne. Garuu warqeedhaate jechuudha. Warqeedha maaliif dalagattee fidda waan feete dalagdee bana namaa kana keessatti galii bitaa mirgaan galchachuu dandeette. Fakkeenyaaf yoo xixiqqoo dalagdee yoo tuutii dalagdee yoo dalagoo mana arbaa dalagdee galii keessatti saaphachuu dandeette. Garuu inni maaniree karooraa fi yeroo keetiitti fayyadamuudha jechuudha. Karooraa fi yeroo keetiitti gaafa fayyadamte ati wallaahi laziif yoomiyyuu taana namatus eeggate malee ati nama eeggachuu gonkumaa hin dandeettu jechuudha. Namoonni tokko tokko nuti yoo dhiira wajjin hin haasa'in yoo dhiira jaallatin yoo dhiira wajjin kolfin akka isaan itti nu laalan akka nuti itti ilaallu waa tokko dalagachuu hin dandeenyu. Yoo dhiira wajjin jiraatin miti yeroo dhiira wajjin jiraattu fi yeroo dalagattu garaagarummaa qaba. Isa dalaguu irra jirtu dalagattee gaafa harabaafachuu barbaadde harabaafatta jechuudha. Kun immoo tuyyuu maanirri karoora mataa keetii fi dhiirota nama sobanii cal jedhanii si waan fakkeenyaaf namni tokko yeroo miidiyaa dalagatu tokkotti dhiirri tokko wajjin haasa'ee namni sun janaajanii yoo jedhe yeroo waan hojjetu san keessatti ni wallaala. Harkaa kufa harkaa bal'aa. Maaliif sababa inni haasaa hin taane borcee laaqee fidee taa'u jechuudha. Kaayyoodhaaf kan barbaanne. Kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya barumsi keenya yeroo hundumaa wantoota gaggaarii fi wantoota jajjaboo ta'an asii achi hojiin keenya hojii kana isinillee mootu akkana guddiftanii nu jajjabeessitanii nurraa barattanii nu faana dhuftanii nurraa barattanii yaada jabaa yaada cimaa akkasumas qeeqa wantoota barbaadan irratti akka nurraa baratan abdii
guddaatan irra qaba. Sababni illee maalan Oromooti hedduu jaaladha hedduu kabaja. Maaliif isaan irraa dhalachuun kun hedduu takka na gammachiisa dhugumatti jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin ammallee irmaa gammada. Warroonni immoo hamma ammaatitti illee tirsitanii asii nageettanii jabaadhu naan jettanii hedduu takka isin galatoofadha. Wallaahi waa'ee dhimma yuutuubii kiyyaa kanallee dubbadhee hin beeku. Nama na gargaaree nama na jajjabeesse ani waa'ee isaa dubbachuu hin danda'u. Sababni isaallee isinuu ni beektan jedhee yaada. Wallaahi nama akkaan jaaladhu nan kabaja iddoo qabaaf jechuudha. Jaalalli tuni jaalala obbolummaati isin hagalu. Wallaahi nama ijoollee keenyaaf dhaabbate. Ani bakka maqaa namaadhayyuu maal ta'uu san hin jaalladhu jechuudha. Maaliif kanaaf hedduu takka kabajaa hedduu takka iddoo qabaa fi haanaa ulfaatu yuutuubii kiyya kan sadaffaan adabe inshallah viidiyoo irraa hojjedha. Wallaahi garuu inni akkasumatti viidiyoo irratti hojjedhu naan jedhee ture. Alhamdulillah wallaahi akkasumatti viidiyoo irratti hojjedhe ammas immoo ergisan illee immoo dhugumatti hamma danda'etti irumatti yaalaa ture. Alhamdulillah rabbil alamin. Namoonni nama jajjabeessan namni hiriyaan jechuudha. Jabina namaaf qabatutu jira. Ijoollee keenya yeroo namni tokko kufe yeroo namni tokko yuutuubiin isaa harkaa duubatti hafuuf deeme wallaahi otoo hammuma dandeenye wal qarqaarree jajjabeessinee bareedu ture. Garuu anamoota dhibbumaan dhibbatti hamma dandeetti nama kamuu tustus jedhee biruma dhagaa. Alhamdulillah mucaa tokkotu miidiyaan fayyadamu maannaan jedhe waan naan jedhee ture. Nama miidiyaa fayyadamu doonta. Ati bakka takkallee naftuu naan yeroo duraa san ni yaadattu. Wallahi ijoolleen hedduun keenya nu bira hafanii ijoollee nu bira hafan kun biyya galee kun asumatti maal ta'e. Alhamdulillah rabbil alamin mootu hamma ammaatti tirsinee jabeessinee asin geenyu kennet ijoolleen hiriyoonni tiyya hundumti keessanuu ammallee jabaadha. Duubatti hin deebiinaa. Namoonni ilaa ani wallahi viidiyoo irraa hojjedha inshallah amma dubbachuu hin danda'u. Kanaafuu ijoollee na bira dhaabbatanii na gargaara inshallah viidiyoo irraa hojjedha. Kanaaf namoonni yaada qabdan namoonni keeka qabdan akka nama daganne isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.